manaa koo maallaqa waggaa 10 yoona ergitu malee mana maqaa kootti jijjiirtu malee maallaqa akkaawuntii irra qabdu narra deebistu malee maallaqa maatii biraa qabdu ana bira deebistu malee mana ana dura osoo ana waliin baratiin dura bitatte natti deebistu malee maallaqa baatiidhaan daldu na ergitu malee jireenyi kan kee hunda fuutee harka keetti malee wanni ammana qarabaa keessa gubadhe dhiiga tufee fidu lafeen kee cabbii namaa gadi ta'e bifa hin qabne baasee fidu hunda dhiiga kee tufee fidu hunda na harka keetti malee an baatiidhaan akkaawuntii kiyya fudheetiin baankii dhaabbadha ati dhiiga tufii ergi an baatiidhaan maallaqa ati qabdu sharafa hunda harkaa qaba hanga sharafa an dheessan gadi ergina ati akkasii miti tijaartitii yaamti maallaqan harka keetti mati ati jaartitii yaamti mana na jijjiirtu malee ati jaartitii yaamti akkasna gootu malee ati jaartitii yaamti akkasnaaf gootu malee ati jaartitii yaamti yoo inni jedhe maamaatiyya inni si fuudhe moo maallaqa kee fuudhe garuu mee kanatuma ofumaan xiindan inni akkasiin jedhu sun si fuudhe moo maallaqa kee fuudhe silaafuyyuu dhiirri oguu nama fuutu mana nama galfattee ofii nama danda'udha ka ammaa ammoo itti heerumtaa sii ka danda'u hundaa miti garuu harki caal isa kana yeroo ammaa keessaa kun ijoollee biyya arabaa wanna keessa jiru keessaa kuyyuu ijoolleen nu warra biyya arabaa jirru waan kana baay'ataara assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu yooyyaa ilmaan oromoodha jirtu nagaa qabdanii baga dhuftanii gara haadha Huzeefaa yookiin mana haadha Huzeefaa isiniin jedha har'a taatee nu keessa jiru takkaayyuu wanni dubartiin keenya shamarran keenya mana namaa keessatti daladdee fiddee dalaguu bichaa miti daladdeeyyuu fiddee osoo ofiitti oolte kasiitti ofiitti oolin abbaa manaati jedhanii kama qofa irraa qabuuf jecha sahii abbaa manaati ni qaa irraa qabaate san afoo dhaabbachuu miti jechuma abbaa manaa kan kee jedhu kana qabatee waa isiin qabdu warra harkaa diigaa jiruudhaaf dhaamsa kiyyaa kana anaa dhufu isiniin jira hunda keessan guyyuu yeroo ammaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jireenyi nu keessa jirruu fi jireenyi maamaatiyya obboleettii tiyya qaalii kan gubataa biyya namaa keessatti kan tuffafamaa jiru mana namaa keessatti ka hiriyyootaan kee biyya gattee baradhutti isaan baratanii sadarkaa barnoota iddoo guddaa gahan ati mataa kan kee qaqqabdeeti kushiina arabaa keessatti odoo isiin osoo garaa kan keeti nyaattee hin quufin osoo beellisitti jirtu takka osoo hiribni mataa kan keetisitti jiru kana hunda obsite rakkoo mana madaamii laakamee hin dhumne silaafuyyuu bakkuma kamiinuyyuu ta'e rabbiin mana nama dalasiise dhugaa rabbii gahe nunaa jedhu biyya keenya san keessaa huyyuu rabbiin gahe jedhu nurra haadhaaf mana namaa dalaguu irraa dhugaa rabbii hojii xiqqishoo takka banattee beekan keessatti dalaguu wayya garuu namni keenya akka caalu hojii xiqqishoo irratti dalagamu hojii xiqqishoo takka irra dhaabbatee dalaguu irraa mana namaa dalaguu fiyata maaliidhaaf ilaalcha hawaasni waliif qabutu gaarii miti ani biyya keenya san keessatti jechuudha shonkooran beektan jedhee yaada shonkoora dhaabbadhee gurguruu irraa biyya namaatitti garbatee jiraachuu irra filadha maaliidhaaf jalqaba irra rakkoo kan qabu hawaasuma keenya maaliidha intalli ebalu ilmi ebalu sun akkas godhaa siin jedhan si duubarraa hamatan dubbii sitti fidan anammoo ilma namaati jecha namaa san baafadhee yookiin irra tuffadhee bira darbuu hin danda'u hawaasnummaa naannummaan hawaasnummaa ittiin jiraatuyyuu jedhanii takka qaba anillee ka jalaa fudhu akkamnaan jedhanii santu natti dhagara ammoo ati shonkoora daldee biyya keenya keessatti harka gara afaanii yoo ta'e malee hojii jiru baay'ee ulfaata biyya keenya san keessatti obboleettii tiyya waa'ee abbaa manaatti to'astee bunu jechuudha ani namni hundi wal qixaa miti ana obboleeyyan dhiiraas qaba alhamdulillahi hiriyootas qaba alhamdulillahi hiriyoonni keessumaa abbaa manaa qaba waan ta'eef dhiifama waan dhiira hamtuu dubbachuuf miti garuu dhiironni keenya tokko jechuudha kan galimsillee birrii kan ka'umsillee birrii ganamni birrii galgalli birrii yoo ta'e dhugaa rabbiin habibtiiti yenni sifuune dhugaa dubbachuudhaaf inni maallaqa fuudhe gaafa maallaqni dhabame inni kutaa beekadhu ati ammoo obboleettii dhiiga tuftee fiddee nama gattaatee maallaqa walitti qabattee jecha ijoollee arabaa siin jedhan ati
sirraata nyaateen siin jedha nyaata dhabde hirriba gahaa dhabde dhiiga tuftee akka kiyyaa maadaatii fuulli dhumate kana jechuudha akka kiyyaa fuulli maadaatiin qaban kun hedduu jira harki caal ijoollee araba maadaatii qabdoo jedhan kijibaa miti jechuudha sadarkaa kana bifti kan kee uumama sirraa ka'e gogaan biraa sirratti marge hanga ati fuulli kunuu kiyyaa jirtu takka jechuudha sila anummaan kun ana itti ufsha keessu takka geette dhiiga kan kee tuftee maallaqa fiddeeti yoo fiddu malee abbaa manaa keetii miti hin jedhu inshallah qalee habuutti dhiisi dhugaa rabbeeyyan haadha manaatii isaati miti jedhiin maaliidhaafuu waan si fuune ka inni si fuune barbe maallaqa kee fuudhe maallaqa keetiif malee inni siifi miti durumaayyuu gadeemu kana jedhu hundaa miti inni garasiis wali qabee garanaasis wali qabee siinillee fide jedhe waa godhatu waa godhanni wal jijjiirree jireenya kan kenna kan jijjiirree dhiyoottatillee biyya galtaa takkaayyuu wajjin biyya gallaas hin jedhu jira garuu harki caalammoo amma yeroo ammaa kana keessatti baatiin kan kee yoomi fixxaa maallaqni hagamiin daladdaa hagamirraa balleessiteen hin jiru asitti irraa fayyadamtiin hin jirtu mana arabaa daladdaa mana arabaatti si danda'as hin jiru kun wanuma hunda keenya keessa jiru jechuudha kuni wanni ijoolleen teenyaa harki caalu ijoolleen mana namaa keessa jiru waan kanaadhaan warra sammuu isaanii biizii ta'e wayi heerummaa sununatti haafuu wayi osoo heerumuu baadhee wayi maali osoo ta'ee jedhaa jirti jechuun mana arabaa keessatti meeqa kam kan mana jalaa jijjiirratti niitii biraatti fuudhu halaal ta'e maallaqa jaartii duraatti fuudhu ammoo isarraa haram kanaan fatwaa godhuudhaaf miti yoo ofii dandeette fuudhiidha malee maallaqa jaartii duraatti fuudhu wanna jedhen dhageenya nagammaatitti garuu inni wallaa waan dubbatanii miti wanni ijoolleen keenya mana arabaa keessatti ta'aa jirtu giiftii tiyya gaafuma dura wal bartuun tokko dubbiin badde dhugaa sima balleessaa qaba anuma balleessaa qaba naan dubartii maaliidhaaf gurbaan akka wal bareen baatii takka baatii lama dura booda eega wal bareen boodatti waa'ee maallaqa odeessuu jalqabe wannuma jireenya isaa wannuma maallaqaa kan wannuma sharafaa kan walumaa galatti wannuma maallaqaa kan odeessuu jalqabe inni siif deemaan jiru beekadhu gurbaa akka atiitti wal barteedha wal barii baatii lamaa ta'u wal barii baatii sadii haa ta'u shan haa ta'u jaha haa ta'u waggaa haa ta'u ganamaa galgalatti wannuma birrii sitti haasa'e sii barreessinaan illee wannuma birrii keessa wannuma jireenya kana keessa buuse sii bilbila sagaleellee si ergina wannuma jireenya isaa kana keessa buuse maamaatti yenni siif deemaan jiru duumaayyuu dhugaa rabbi jireenya si jijjiirachuudhaaf waa ati harkaa qabdisa si harkaa balleessuuf deemaara malee inni siif deemaan jiru gurbaa inni ganama galgala wannuma maallaqaa si haasa'u hagam itti faamanteetti if kennita xayyib mee hagam itti faamanteetiin abbaa mana kiyya jetti ka inni osoo ni kaasirraa hin qabin maal qabdaa birrii meeqa qabdaa akkaawunti irraa waa qabdaa hanga tumte hanga biyya namaa deemte hangam turte silaa hoyi biyya keenya ta'aniitiin eenyu siif hin beeku haadhaaf abbaan kan keessi hin beeku wallaahi wanni as keessa ta'aa jirtu simaa rabbuma keetiif sima walirraa beeka malee wanni biyya keenya ta'anii laakka ammoo waggaa meeqa teettee waggaa 10 teettee biyyaans miliyoona 10 qabaachuu qabaate waggaa 10 teettee biyya namaa keessa miliyoona 10 qabaachuu qabaate dirqama jechuudha osoo hin qabu jettee miti inshallah waan fedhe taate namni sirraa amanu hin jiru kasirraa amanu rabbuma qofa waan ta'eef isma qofa yoo ta'e alatti waa takka namni sirraa amaneetiin dhalli kiyya kun obboleettiin kiyya obboleessi kiyya kun narraa amanee maallaqa hin qabdu siin jedhamu jiru waggaan jateette miliyoona 6 qabdaa beekadhu torba teenallee akkasuma miliyoona 7 qopheessuu qabaatta ati yookiin asitti wannuma rifeensa kan kee kana jechuu dibata garagaraa jijjiirattee dibattu maaliidhaaf abbaan mana ergiidha ni ergita obboleessi ergiidha ni ergita obboleettii akkasii hiriyyaa akkasii kuma 30 hojjaan daladde jechuudha birri biyya Itoophiyaati jechuudha sanuyyuu warra seera alaatii sharafatu malee warra seera keessaatii sharafatu karaa mootummaatiin sharafatu malee agasii miti mee fakkeenya kuma 30 yoo daladde kuma 30 keessa haadha keetii kuma 5 abbaa keetii kuma 5 meeqa kumni 10 bahe obboleessi kee azir kuma 3 obboleettiin kee azir kuma 3 kuma meeqa kumni 16 keessaa bahe hiriyyaan kee azira hiriyyoonni kan kee azira yoo kee abbaan manaa yoo jiraate abbaan manaa yoo qabaatte dhala yoo qabaatte
ati walumaa galattuyyuu maallaqni baatee takkaadhumatti beeka hin jirtu maallaqni. Isaanoo ammoo kaatee ergite sanarra kaatee jiteetti silaaggan. Hagam ergitee osoo hin taane hagam hoggaa meeqa achi deettee. Hoggaadha kan laakkamu. Akka waa waggaa maallaqa burqisiisuu wayiitti fakkaatan fakkaate ilaalcha kiyyaratti. Yoo waggaa laakkan maallaqni illee wajjumaadhaan laakkamu wayii akka waan laawwan nu taane hedduudha. Obboleettiitti yaade ta'e yeroo dhiyeenya kana keessa mootummaan biyya irraa isin baasaa jiru. Yaani carraa biyya ormaatii argatan jedhanii biyya namaarraa dhufaa jirtu. Wanni obboleettiin tantee hidhamtee tasirra hangafaa jechuudha. Hidhamtee biyya namaa keessaa waggaa 10 waggaa 20 waggaa 30 ta'uu baattu waggaa 15 16 ta'aa jirtu maalidha jedhee qoradhu. Anillee akkasiisanitti biyya namaa ta'a osoo hin taane waggaa xiqqishoo ta'ee jijjiirama san kaayyeffadhu kottu. Waggaa 15 ta'etti faayidaa takka hin qabu biyya namaa keessatti. 20 ta'etti faayidaa takka hin qabu. Waggaa 20 ta'etti faayidaa ufiillee hin buufne kagalatallee hin qabne. Sanuu barbe osoo galatallee qabaatta uumaa miti. Silaafuu galanni nama godhamte marabbiiti malee. Waggaa hagas teessitee kan galate hin qabne ka ofiillee waa hin qabne gaafa biyya buute abbaa kana namni isin jedhu hin jiru. Abadan. Abbaa meeshaa kanaa namni isin hin jedhu. Dullattiin dhuftee achi galte, dullattiin maalii taate, dullattiin maal taate, isuma kaleessa dhibirri ergi jedhee si mataas nyaatu kanatu boru si duuba yoo ta'u qullaa taate duriyyee irraa nyaate ka ofii nyaatanii argu barbe. Akkas nyaachistee qilee nyaattee maalii goote hin balleessite ittiin durriyoomsiin jedha malee barbe ana ergite ana gargaarte ana jireenya keessaa baasteetiin akkas godhe siin hin jedhan tokko abbaa manaa ta'ii walumaa galatti maatii abbaa fedhete inshallah yaada nyaatamu kan keen oolu miti haadha abbaan kan kayaa nyaatanii dhiise wallahi eega nyaachisuun kan keen oolle maatiin kiyaa nyaatu obboleessi kiyaa nyaatu inni alagaa maaliif nyaata inni alagaa san ufitti hin dhiisin jabeeffadhu eegin dhaamsa kiyya yoo dungore immoo dhiifama siniin jaamarti keessan ilma namaati wanuma ijoollee keenya shamaraa kana dhiiga nama daffisiisa dhuga wallahi dhiiga nama daffisiisa sababni isaa akkaataan kaanitti waan salphaa miti waan ta'eef nagaan jiraadha marti keessan hoyyuu yoo balleessamuun ilma namaati dhiifama siniin jedha horaa bulaa inshallah yeroo dhiyeetti rabbiin nu laafise nullee akka namaati dubbanne akka namaati uffanne akka namaati jiraachuu dandeenya kanaaf nagaan jiraadha marti keessan hoyyuu siniin jedha yeroo gaarii assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh balleessamu dhiifama uummata qashtiikiyya ati dhiyootan biyyarraa dhufte ufin dagatiin keessaa hoyyuu ufin dagatiin waan ana biyya namaa keessa hoggaa 15 teessisaa jiru san maaltu akkasii tursiisee duuba kee qoradhu ni agartaa deebi nagaa naa taasiin jedha warra bulaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh turtee gaarii